Meeqaan bitte isuma dhugaa saanatti dinnaa wajjin deebina lafa namicha irraa bitte. Innan nakaa. Meeqaan hin bite. 700 hin bite. Tottori ati dhibbaa fi torbaa. 700. Dhibbaaf 20 sitti kenne keessaa birrii dhibbaaf torbaan bitte. 700 hin biten jechaa jira. 700 birrii 700. Birrii torba si hanqatee. Birrii 700 hin bite. 700. Naagalee birrii dhibbaaf torba. Iyyoo. 700 hin bite. Dhibbi torba ennatettu kun isuma dhibbaayi torbaayi. Eega. Maal ta'e sangaatu akkasii gabaan saaphachi. Ayyaana sangaa'uun. Kunoo daakoo kana kanan 700 bitee dhufaara kanan 700. Ituu 700 qabaanne sangaa bitannaadha. Waaqa jiraata jireenya fudhadhu. Kunoo daakoo kananii. Kananii lukkuu kanan 700 bitee dhufe 700. Birriin 700 lukkuu akkasii meeqa bitaadha kamma yaadi keenna yaaduma keensi nu banne. Ilaa lukkuu kana lukkuma kana isuma kana 700 hin bitee dhufe 700. Dhibbaaf torba. 700 waaqayyo 700 jedhe 700. Beekee dhibbaaf torba taanaanoo ba'eessa bitteen jedhee. Amma aareeran. Maalootti 700 hin biten jechaa jiran nageessanii 700 hin bitee dhufe. Maal ba'eessa? Ba'eessa. Ba'eessa dhibbaaf torba taanaa. Dhibbaaf torba maaliiti? Xiqqoo bu'ee kaaga bareeda yoo an dhibbaaf 20 hangini tilmaame. Atau dhaqii dhibbaaf torba deebii qaba kan gatiin shunkurtiitti dabaltee bittu haati kee. Maaltu birrii 500 wayii itti dabalee biten? Birrii isa kana dhaadhaatona. Shana miyatti adeem aki deebisi aqiiti deebisi birrii koo fidii kottu. Maan na saamtuu ijoolleen dulloomettanii deem. Maal nan gurguradha? Deem narra. Nan gurguradha maal? Maan ijoolleen ammaa kun